ሰላም ጤና ይስጥልን የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን ይህ የሶፍመር ፖድካስት ነው የዕለቱ ፖድካስት ይዘንላችሁ ቀርበናል የተከበረች እጅግ ድንቅ የሆነች እንግዳን ይዘንላችሁ ቀርበናል አብራችሁን ቆዩ አጃኢባ ዱጋ ሰገሌ ከና ባየ ያኔ ጅራ በገነጋን ንፍተ ሲንጀቹ በርባና ጋዜጤሲቱ ሞዴላ akkasumas immoo ogeettii fiilmii haadha ogummaa hedduu baay'ee an dinqisiifadhu fakkeenya dhalootaa ta'uu danda'u fakkeenya nuu ta'uu danda'u fakkeenya jabinaa jedhee haasa'u Fireewoot Taamruu Badhaasaatii baganagaan dhufte. Baganagaan deemasiiko. Nagaa keenya sin daganne kabajamtoota hordoftoota miidiyaa Soofumar nagaan keenya kabajaa fi jaalalaa bakka jirtanitti sin haa ga'u sin jechaa keessummaan keenya har'aa egaa akka addaatiin simanneeti jirra. Sagalee kana egaa baay'een keessan kan beektan OBN irratti oduu dubbisuutiin beekamti afaanota hedduu dubbachuunis akkasuma badhaasa addaa argatteeti jirti. Kanaaf Fireewoot Taamruu asitti affeerranne egaa namoonni baay'een Fireewoot Taamruu jechuun hooggantuu Itiyoo Telekoomii garuu badhaasaan immoo adda sin taasisa. Mee kana naa jalqabna namoonni baay'een Fireewoot Taamruu jedhanii rifatanii. Keessumaa immoo yeroo isheen muudamte Fireewoot Taamruu Itiyoo Telekoom irratti muudamteetti gaafa jedhamu namoonni baay'ee teekst naa godhaniiru kan naa bilbilees jira congratulations jedhanii keessumaa immoo raayidii fayyadamu yeroo ayyaanaa keessumaa yeroo raayidii waammadhu Fireewoot Taamruu jedhee baaf yeroo sana waaw surprise nu gochuuf itti fireen jedhanii ishee eegu Fireewoot Taamruun bakka surprise nu gochuudhaaf raayidii waammattee jedhanii gaafa na ilaalan sidhaa ajaa'iba mudannoo akkasii jira tarii isheetiin wal argitee beektaa laata akkata isaa waliin argine ishee wajjin hooggantuu cimtuudha Itiyoo Telekoom immoo sadarkaa olaanaatiin geessisteeti jirti egaa dubartoonni gara aangootti dhufan as dhiyeenya kana jabinaan beekamu jijjiiruutiin beekamu waan ta'eef asmaan leetoo dinqisiifatiin hin darbu jedhee baay'ee kan dinqisiifadhuudha jabduu afgaaffiiwwan garaagaraa miidiyaawwan hedduu irratti taasiseeti jirta namoonni tarii si hordofan sanarraa hubataniiranii har'a garuu karaa addaatiin illee wantoota kaasni jira irra deebitees wantoota akka ati kaastuu barbaadu baay'eetu jira ammoo ogummaa wal fakkaataa keessa jirra atis dhaabbata ofii keetii qabda FT maltiimiidiyaatiin as baateeti jirta sanaan dura immoo yeroo OBN keessa otoo hojjechaa jirtanii warreen gurmaahanii ba'an keessaa miiloo fi kaayyoo maltiimiidiyaa ijoollee gaazexeessota OBN turan akka gurmaahanii of danda'anii bahaniif keessattuu immoo yeroo sana muummicha ministeeraa Itiyoophiyaa yeroo amma Abiyyi Ahmediin hojii akkasii akka gareetiin hojjetamuuf baay'ee jajjabeessaa turanii sunis eessarra gahee hin kaasna amma immoo hojii amma hojjetu kanaan immoo wantoota ati irra geesseef wantoota danqasitti ta'anis waliin kaasna ogummaa kana immoo keessattuu immoo ogummaa nuti keessa jiru kana hojii nuti keessa jiru kana akkamitti gara fuulduraatti tarkaanfachiisna kan jedhus walumaan mari'achaa turre jechaadha hanga dhumaatti nu daawwachaa kan wajjiniin turtaniif kabajamtoota hordoftoota keenya isin affeerra wantoota baay'ee irraa hubattu jennee abdanna waliin turaasiniin jenna. Meegaa bara 2010 natti fakkaata yeroo sanatti nutis dhaabbata raadiyoo fi televezyiinii Oromiyaa irraa sa'aatii fudhannee dhaabbata keenyaan qophii ayyaanaa hojjechuutiin beekama atis akkasuma sana booda isinis gurmooftanii baatanii akka hojjechaa turtan quban qaba ture nan beekasi kos walumaan turre waan ta'eef maal raga'eera miiloon maal raga'ee jira kaayyoon eessa jiru ijoolleen sun jedhee jalqabuun barbaada mee kan keessan irraa jalqaba miiloo ijoolleen sun egaa jirra kunoo anis jira inuma jirra hojjechaa jirra akka tasaa ta'ee akka waldaatti hin jirru gargar baanee hojii dhuunfaa irratti baaneerra isas egaa itti fufsiisuun waan hin danda'amneefidha yeroo jalqabaa tokkoffaa appreciate gochuu nan barbaada carraa gaariidha baanee akka hojjennu nu jajjabeesseera akka beekumsa keenyaa ogummaa arganne baanee cimsine akka itti fufnu kan balbala nuu baneedha yeroo sanatti Dr. Abiyyi Ahmed muummicha ministeeraa yeroo ammaa boordii keenya turanii boordii OBN turanii yeroo sana dargaggoota baay'ee gaazexeessitoota OBN beektaa namoota baay'eedha walitti nu qabanii nu sassaabanii dargaggoota miti isin jedhan ogummaa argattaniitu miti eeyyee
beekumsa argataniitu miti OBN keessa baay'ee turtaniitu miti maal eedduree baatanii hojjettanii of dandeessanii maaliif gara fuulduraatti hin ceetanii gaafa simbaatan immoo warra eebbifaman iddoo keessan qabatu barcuma qabatanii teessu ol guddachuu qabdu bakka tokko taa'uun qabdanii xuratanyaa ta'uun qabdanii umrii dargaggummaa keessaniin kana keessaa ba'aatii OBN deeggarsa isiniif haa godhu ba'aatii ogummaa keessan immoo cimsaatii isinis guddadhaa warri kaanis immoo bakka keessan qabatan jedhanii aayidiyaa guddaadha kuni baay'ee kan dinqisiifanne yeroo sanatti sinaasisa mindaa dhiisanii ba'uun nama naasisa waanuma beelomtuusti fakkaata waan sirkaa ba'uusti fakkaata waan jiraattan sintiin fakkaata bakka mindaa keessa turte gaafa baatu jechuudha garuu aannan eegan ture carraa akkasii maaliif beektaa jiru akka carraa ta'ee balaanis narra ga'ee yeroo sanatti ba'ee humna koo agarsiisuu nan barbaadan ture kana caalaa hojjedhee akka hin danda'u carraan itti agarsiisuu nan barbaadan ture eegaan ture waan ta'eef garii kiyyatu dursee ba'ee kanaaf miiloo maltiimiidiyaa nama meeqa turtan isin nama 5 turre aanadha Salamoon Dibaabaa amma Addis Miidiyaa jira Alamaayyoo Hayilamaariyaam Prime Miidiyaa jira Bikii Sabboqaanis Prime Miidiyaa jira Bahaayiluu Kabbada innis magaalaarra jira 5 taaneeti baane kanaaf sadarkaa guddaarra geenye turre ogummaa keenya cimsinee akka baasnu carraa guddaadha kun nu bane balballi addaa akka jiru akka laallu carraa guddaa nu baneera egaa ergasii immoo kaayyoo maltiimiidiyaa Nasraa fi Abbaba ta'anii ijoollee 5 ta'aniitu isaanis kan ba'anii isaanis haala gaariirra turre wal gargaaraa wal deeggaraa wal gaafachaa wal jajjabeessaadha kan hojjechaa turre biiroolenis sponsoroonnis baay'ee nu deeggaraa turan yeroo jalqabaarratti aayidiyaa garuu deemtee fuutee deemtu si jajjabeessu waan ta'eef nuti aayidiyaa gara kan fuunee deemaa turre kanaaf haala gaariirra turre gidduudhaan egaa sirrii jijjiiramamti gaafa hoogganaan jijjiiramu yeroo akkasitti haalatti hojjechuu itti fufsiisuu dadhabnu dhageenye jechuudha sponsorota adda addaa wajjin hojjettan seera jedhutu ba'ee ture kanaaf hojii keenyaaf immoo itti fufsiisuudhaan nu rakkise amma ta'ee bajetuma keenyaan hojjechee sirra ajanneetuma eegaa jirrutuma bajetaa keenyaan hojjechaa sirra ajanneetu eegnu sirrichi sirraa udinnaan OBN irraa addaan baanee qofaatti hojjechuutti kaan jechuudha isaanis amma bakka biraa jiru anis dhuunfaadhaan eeffatii maltiimiidiyaa jedhee dhuunfaadhaan hojjechaa jiramma. Sana keessatti anis qaama tokkodha dhaabbilee garaagaraa ture garuu OBN keessaa outsource sagantaawwan akkasii namoonni dhuunfaa dhaabbata promootaroota ta'an sa'aatii qilleensaa fudhannee yeroo hojjennu waajjira mootummaa irraa fiduun hin danda'amu jennaan namoota baay'eetu beezannaa saalma sanaan baatee suni garuu bareedina yeroo sanaa balleessee jira jedhee yaada otoo ammallee irra deebi'anii yaalanii nutillee sagantaawwan kana fakkaatu gara saatalaayitiitti finnee uummata keenya aksesii intarneetii hin qabneefillee geessuu hin dandeenya seerri sun garuu irra deebi'amee ilaalamuu qaba bibittinne carraa kanaan egaa warri OBN irra deebi'aan ulaalaa jennaan OBN carraa kanaan galateeffachuun barbaada OBN keessan guddadhee beekumsas kan itti argadhee kan inni itti guddadhee waan hundumaa kan akka mana kootti kan inni ilaaluudha hojjettoota yeroo sana nu duukaa turanis yeroo jalqabarra turre akkuma maatiitti taaniiti OBN nu guddise kanaaf waa baay'ee irraa baradheera fireeota ammaaf gahee guddaa qaba OBN kanaaf carraa kanaan yeroo rakkoo koos yeroo gammachuu koos na cinaa turan waan ta'eef OBN hojjettoonni hundumtuu keessan kan amma jirtanis kan hin jirres guddaa galatoomaa fayyaanaa ta'anis hin jedha. Kanarratti kan hin jechuu barbaade sababa sanaan propozaala yeroo sana ani OBNif qopheessee dhorkame jennaan ani yaaduma sana fudhadheen gara OMN irratti dhaqee hojjedhe yeroo san burraawittiin hojjedhe jaartii yeroo ulee qabattee qeerroo wajjin baate sana faaffere yeroo sana kanan yeroo sana jijjiiramaa ture sootoo jiraatee gaarii ture yaada sana irra deebi'anii tarii ilaaluu danda'anillee asumaan garuu muummichi ministeeraa yeroo sana nuti beennu ammallee ilaalchi akkasii ilaalchi nageenyummaa ilaalchi namni yoo waliin ta'e namni bakka tokko turuun qabu to hoogganaa biraa ta'ee si maa baata dhaabbata kooti asuma turii na tajaajileedha singaa asitti maa dulloomtu yaada biraa immoo yaadaa jedhee yeroo sana sin gurmeessee ol guddadha warra biraaf gadhiisaa dhuunfaatti immoo socho'aa hoogganaan akkas namaan jedhu jiru asuma ani hundumaan galateeffadha guddaa maaliif ol guddanneerra achi yeroo baatu waan dukkanaa usti fakkaata yeroo hojii tokko gadhiistee gara biraatti gaafa ce'uuf jettu
waanuma hundumtus dukkanaa usti fakkaata. Garuu gaafa baatu balballi tokko gaafa cufamu tokko banamanni jedhamu dhuguma. Humna keessa baastee hojjetta. Amma beektu freedom argattasi akka barbaadde gootee bareechisee hojjechuu hin dandeessaa in teessus yoon fiigne hin jirtu kaa. Ji'a eeddee kan dhuftu hin jirtu waan ta'eef in teessu waan hin teenyeef aayidiyaa garaagaraa hin maddisiista jechuudha. Kanaaf carraa kana muummicha ministeera keenyas guddaa galatoomaatti hin jenna. Aannan galateeffachuun barbaada. Yaa'u nuti faarsineetu hin faarsina waan ta'eef faarsitanii bultuu nuun jedhaniirani nuti ilaalcha isaanii sana waan jaalannuu fi yaadota isaan dhiyeessan hooggantoonni tokko amma argitu jijjiirama kana keessatti baay'ee aarsaa warra kafalan warra yaada qajeelaa biyyaafis namaafis qabanidha. Sun immoo namoota baay'ee jijjiiree jira. As ga'uu keetiif warra gahee guddaa taphatan waan ta'eef kanuma keessa faarsina jechuu barbaadeeni. Ulfaadhaa horaa bulaa jennaan asumatti egaa kan daawwachaa jirtan poodkaastii keenya Soofumareedha. Warri maatii keenya hin taane ammas asumaan subscribe gochaan wajjin imalaa jennaani. Keessummaan keenya har'aa immoo gaazexeessituu moodeelaa fakkeenya dubartoota aktara fiilmii irratti irraa hirmaatuutiin beekamtii ogeettii waltajjii Firoot Taamruuti ni waliin ammallee akka turtan isin affeera. Kaastee jirte gidduutti balaa konkolaataatiin wal qabatee qaama hir'ummaan sirra gaheeti jira miilli keessirraa citeeti jira. Garuu arrallee yoo ilaalan Fireewoot yeroo duraanii yeroo moodeelingii yeroo moodeela taatee dorgomteen sanaan wanti adda godhu hin jiru. Ilmaan argatanii bu'aa bahii guddaa keessa darbanii dubartummaatiin as ce'anii haala kanaan ammallee bareedanii mul'achuun jabina keessaa mul'isa jedhee yaada. Hir'inni qaamaa sirra gahee sun siif opportunity biraas carraa biraas uumeeti jira. Yaada jedhus nan qaba. Sun immoo addunyaa guutuu keessatti hanqinni tokko jiraatee waan biraa fidee akka dhufu hin ibsama jechaadha. Mee waan sanarraa kaasnaa egaa miilli keessirraa balaa konkolaataatiin akkasirraa cituuf murtaa'ee haa citu jettee yeroo jalqabaatiif dubartiin qaamni koo kun egaa hin taane egaa jettanii narraa muramu jedhessuma jedhaniirani. Maaltu sitti hanqate? Wanti hanqatiin jiru waan dabalameetu jira. Dhugaan siin jedhan balaa kana namoonni baay'ee akka waan gaddisiisaatti kan jedhan illee jiran inkaan namatti namumti na laaluyyuu kan hidhii isaa xuxu hin jiru. Rabbiin galannaa ga'u jedha namni na arge. Maaliif tokkoffaa balaan kamiyyuu konkolaataa miti balaan konkolaataa waan mul'atuuf miidhama waan ilaalamudha. Miidhamni keessaa immoo jira. Miidhamni namni siin argine namni siin beenne miidhamni gara miti kan mul'atuu fi kan hin mul'anne kan keenya mul'ata. Kanaaf namni sii gadda gaafa si argu kan keessaatu caala kan namni siin argine kan keessa keetti qabattee kan dhukkubsattu jira. Balaa kanaan ana qofa miti kan of jajjabeesse namoota baay'eetu na argee fayye qaama miidhamtoota miti qaama miidhamummaarraa ala kan ta'an keessi isaanii kan miidhamee dhukkuba baay'ee kan qabanii baay'ee kan hin gorsu jira kan na haasofsiisan jiru. Kanaaf yeroo sanatti maaltu natti dhufe sa'aalii birookeesh xilaa. Mucaa gadi jedhee hojjechuu hin dandeenye ciisuun. Isaan argan ture duraan yeet nabbarsh nugusee fa'a. Isaan faan ilaalan ture. Warra ijaan qabne. YouTube irratti amma kana sooshaal miidiyaanis baay'annee yeroon haayiskuulii barachaa ture yeroo maal jedhu isaan lallaala. Na maaltu tir'ateere amma kun. Namni jedhaa harka qabaa miila qabaa nan fiigaa akkan barbaadeen ta'a. Inni garuu akkas ta'ee qaama miidhama akkasii ta'ee suuraa kaasee internaashinaal ta'eera. Maali dharii namaaf kan barbaachisu jedhee gaafan isa laalu sammuudha inni guddaa. Egaa harka keenyaaf miila keenya isatti hin boonnu. Sakkas namni fuula duraan ilaalee kan si kabaju miti namni kanarra dheechaa. Sammuudha. Maal jedhu Magaabii Addis Ishatu. ሰው ማለት ከአንገት በላይ ነው ነመጀቹ ሞርማ ኦሊ መታወቂያ ገንዳሌ ወረቀኝማ ጋፈ ባስቶሌ ሞርማ ኦሊ ምቲ ከን ሱራ ፊዲ ካን ጀደምቱ መሌ ጉቱ ፊዲን ጀደምቱ ነመጀቹን ከና ኦሊ ሞተር ንጅሩ አሰለ ኩንኬ ጭምናን ኩኒፍ ኩንጭቴ እንጭኔ እመንቀብዱ ከናፍ ኤጋ ሰላላ ጋፈን ዱፌ ጋፈን ሰል አፕሪሺየት ጎቻ ዱፌ እቱን ኢምቤኪን ሰሙኮ ዋንጋሪ እንትኒ ጎቻን ቱሬ ኢጃራን ቱሬ ጀቹudha
beekee miti yeroo sana appreciate gochaa ture garuu sammuun koo qabachaa ture yeroo sanatti qaamiidhamummaa jechuun homaa miti bakka sammuudha namaaf kan fayyadu isa jedhu tuun beekes sammuu koo sirreessaa ijaaraa dhufeera kanaaf gaafa balaan kun narra ga'u isaantu sammuu koo keessa dhufe maal ta'an isaan qaamni isaanii miidhamee iji ishee ilaalu yetti nabbarsh nugusee amma eessa jirti fireen eessa jirti kanaaf namaaf sammuutu barbaachisa isa jedhu qabadhee ture yeroo balaan kun narra ga'u okay sammuun koo fayyaadha hojii koo hojjechuu nan danda'a maybe anis akka isaanii carraa argadhee gaazexeessituu ishee wiilchariidhaan deemtee oduu dubbistu yookiin artifishaalii akka hojjetamu hin beekun ture wiilchariidhaan yookiin immoo kiraanchiidhaan hin deeme hojii koo hojjedhee murteessee yeroo sanatti artifishaaliin biyya alaa qofatti hojjetaman se'a kanaaf biyya keessatti garuu hin jira aan hin beeku malee information isaanii hin qabu malee jira kan hin hojjechiise saasumadha እና yeroo sanatti bakka sammuu koo keessa kan dhufe anis bakka carraan argadhee namootaaf kan moodel akkatti ta'u gaazexeessituu cimtuu ishee wiilchariidhaan deemtee ishee kiraanchiidhaan deemtee oduu dubbisuun mormaa oole akkuma kana jechuudha kanaaf gara booddeetti waan na deebisu hin jiru durumaa kaasee immoo hojii korraas barumsa korraas waan hin barbaadu kaayyoo korraa duubatti hin deebi'u kan jedhu ilaalchan qaban ture barattuu ta'e eerliin da'ee kanaaf da'ees eerumees maal jedhees barumsa koos hojii koos hin dhaabneen ture balaan kamiyyuu dhufe ammas kana booddee waan dhufu hundumaa nan fudhadha garuu kaayyoo korraa waan booddeetti na hambisu hin jiru amma lubbuun koo darbutti jechuudha kanaaf yaada akkasii waan hin qabuuf yeroo balaan kun dhufu natti ulfaanne kan natti ulfaati maatii koo jajjabeessuu abbaa manaa koo jajjabeessuu isatu wantini ta'e maaliif isaanis qaamni ishee miidhameetu ta'in hojiidhaaf baay'ee hojii akka hin jaalladhu beeku mana taa'u akka hin jaallanne beeku keessumaa abbaan manaan koo haati koo fi abbaan koo akkas na beeku kana bakka mucattiin ishee akkas fiidhaa hojjettu kuni mucattiin moodeela turte kuni moodeelistii kan dorgommii bareedinaa kan injifattee kuni na qaqqachaa deemtu kuni haaftee bakka mana keessatti haafuu isheedha jedhanii isatu isaanitti dhaga'ama abbaan manaan koos isheen fiiddee hojjettee kanaan dura dhuftu amma bakka cabdee mana teessee hangaafan bakkeedhaan dhufu manatti ishee ilaaluudhaaf jedhee isatu sammuu isaa tuqaa ture annaan gaafan jabaadhu ndee maan lubbuun koo jira mitu lubbuun koo darbees akkasuma boossu miilla koodhaafis qixma boossu lubbuudhaan hafeeram waaqayyoon galateeffadha jedhee anatu jajjabeessaa ture hospitaala keessa ciisee hiriyoota koos maatii koos anatu jajjabeessaa ture bakka lubbuudhaan hafeera firiin kaleessas fireedha har'as fireedha wanna tafeen jiru miilladha indeemee dhukkuba ture dhukkubichirraa citeera kana booddee bakka fireedha akkuma jirtutti itti fufti jedheen itti hime ergasii bakka gaddi isaanii nafee abbaan manaan koos ergasii natti hime bakka kanatti ulfaate maal jedhin jajjabeessaa jabaadhuun jedhaayee jecha akkamiitiin inni ishee jajjabeessaa gaafan hojiidhaa galuu isheen mana teesseen ishee ilaala isa jedhutu na cinqaa ture malee waan miilli kee nan dhibne maal jedhin jajjabeessa isa jedhu na dhibe jedhee yaa rabbiin galannaa ga'u artifishaaliinis biyya keessatti hojjetama jedhamee ergan hospitaala galee nan dhaga'ee carraa kanaan Cheeshaayer Itoophiyaa jedhama waggaa 60 ol naannolee adda addaa irratti jira akka biyyaatti ergasii achi jiranaan jennaan achi deemee baay'ee namoota gaariidha sammuudhaan si ijaaru miilla qofa miti kan isaan si bakka si buusan sammuu keessi ijaaru bakka borkaatee koo akkuma moodeelingii kee akkas kaatookiin deemtanaan jechaa na jajjabeessaadha kan akkaataan itti tarkaanfadhu kan na barsiisaa turan kanaaf carraa kanaan Cheeshaayer Itoophiyaa guddaan galateeffadha hojjettoota keessa jiran baay'een galateeffadha yeroodhaan deemee ammas nan haaromsiisa kanaaf injijjiirame waggaa lamaan akkas deemee nan haaromsiisa kanaaf rabbiin galannaa gawaas geenye ramasiko kana booda sinima tarkaanfanna wanni kee tokko viidiyoo kee tokko laalaan ture bakkatti dorgommii wayiitti natti fakkaata imimmaan koo qabachuun dadhabe ዶክት ቁንጅና ውድድር አሸናፊ ሞዴል ድምጻዊት ተዋናይ በአሁን ሰዓት ደግሞ ጋዜጠኛ እሳት ፎልራ ኮርፍ ሮማ ሀሶፍቱ ነሞኒ ባየን ሚማን እርቅፈተኒ ሮቦዋን አርገን ሀሳቲ ታሰተ ኮ ነሞታ አፋን አማራቲን ታስስቴ
ቲክ ማን ያዘዋል ዶንኪ ቲዩብ አንቂ አንደበቶች ከንጀሉ ከሸቱ መለሰረት ገባብዱ ወይ ነርጌ ሶ ኢሚማን ኮ ቀባቹ እንደደበ እንዳፎ ወነት ጀት ሰና ዴብስቴሌ ነሞታ ጀጀቤሳ ቱርቴ ዋንቴ ይሰራ ጥቆ ነው ያለችስታ ነሞት ሚሪሳኔ ከምቱሬ አሳ ከሚታስስቴ ሰገንታን ሱኒ አንቂ አንደበቶች ጀለማ ነሞታ ሙጠኑ አደዳ ኬሰቲ ደርበን ነሞታ ጀጀቤሱ ጀቹዳ ሞቲቬሽናል ስፒችዳ አችረት አርገሜ የሮጀል ቀባዳፊ ከነን ስሪቲ ዋይ በላ ኮንኮላታፊ ዋኒናን ረጅሩ ከነን ኢብሴ ነሞታ ነጭና ጅረን ለየሮ ባየት ነምን ቤኩ ጋፈንሶቾስ ጋፈን ተርካንፈዱስ ቤክሲስ ዋንቴ አርቲፊሻል እቺ ነሚ ባያ ከን ቃመሚ ዳምቱ እምቤከን ቪዲዮ ሰነራ አርገኒ ነሚ ባየ ለና ዱካ ከኑ ጀተን ለና ብልብለን ይሩ እምቤከን እዩ ወጅኖ ጀቻጅራ ወልተጂ ወጅን ገቂስና ማልጀና ከና ብልብለን ጅሩ ዮሚ አወንቲ ኩን እንገዶሊን ቱሪና ከና እንጀረን ጅሩና ሚለኮ ኦልባሴ ነገር ሲያችረት ኦልባሴ ዱበርቲን ኩን የሮቶኮት አርቲስቲ ሙዚቃ ከንቱርቴ ታቶ ድራማ ከንቱ ቴሌቪዥን ድራማ ከንቱርቴ ሞዴሊስቲ ከንቱርቴ ዶርጎሚ በሬዲና ከንንጅፈቴ አመሙ ጋዜጤሲቱ ሃዳ ወራፊ ሃዳ ጆሌ ለማ ጀዴ አመሙ ቃመሚ ዳምቱላ ጀዴ ሚለኮ ካሴ ጋፈ ነገር ሲሱ በቃ ዱራን ሰርፕራይዝ ታኒ ከንላላቱረን ነሞን ሃቲኮስ ጅርቲ ቱርቴሮ ባይ ሚሪ ከንቱ ቀሚሞ ማን ሃላኮቲ ጋፋ አርገኔ በቃ ጀጀባኔ ሃቲኪ ጋፋችረት ቦሱ በቃ ችረት በቃ ከሙለቱን አረጋቲ ሃዳ ኮዳ ከን ሻርፊ ዲማ ቪዲዮ አገርሲሱ ለንዲሳ እና አችረት ደነሚ ባየ ከን አርጌ ሚራ ሃዳ ኮ አርገኒቱ በቃ ነሚ ባየ ከን ትኒጀሬ ከናፍ አችረት ያን ሞቲቬት ጎቹ አፍን ያዴ ማን ሃት ኮሞ ዳይቨርት ጎዴ ያ ሃት ያው ኡምሪ ጉቱሺ ገዲቲ ሃቲ ፊ አባንኪ አከስመዳ ማቲንኬ ኡምሪ ጉቱ እንገዱ ማቲ ጀባቴስ ጭምቴስ ገዲች ሳንኬ ሳይን መታአ ያው ሲመጀጀቢ ሱራፍ ኦክሱራፍ ተታፈት መሌ ማቲኬ ከሰኑ መጅራታ ገሩ አችረት ሰገንታ ሰነረት ነሞኒ ባየ ሚሊየንስ ቢያላዳ ከና ብልብለን ጅሩ ጆሌን ኦቦለኒ ከኝ ቢያ አረባ ጅራን ግሩፕ በነተኒ ከና ሀሶሲ ሰንጅሩ ከን መሪያቺ ሱጅራ ባየነ ሞታ ባየ አሜሪካራ አውስትራሊያ ቢየ አደዳራ ብልብለኒ በቃ ዲፕሬሽን ከሰቱሪ በቃ ረቢስ በቃ ቪዲዮ ከና ጋር ሲሲ አን መጀጀቢ ሱራፊ ዲፕሬሽን ነያዳ ሙጫንቶ ከአሜሪካራና ብልብሌ ቪዲዮ ከቱን እርግን ደቂቃ ሸን ዱራ ሚሪን አን ከሰቱሪ ጀሪ አሜሪካ ጅራ ቃመሚ ዳማዳንስ ለክ ነው መፈያዳ ቃመሚ ማሚቲ ዲፕሬሽን ይቀባ ቢያ አሜሪካ ጅራጋ ነው አሜሪካ ጅራጋ ፈጀራሙ ከኑ ያኑ ፊ ከንሳን ከሰጀራ ኮሚቴ አስታይን ሃዳ ኮዳ ቤራ ጀሪ አሜሪካ ዋኒናን ከሰጅሩ ነሚናን ቤኩ ጀሪ ዲፕሬሽን ጉዳ ከሰንቱሬ ያደ ኦፍ ጂሲ ዮኪ ዋንቴ ኦፍ ጎዲ ጀ ወይቱነ ከሰቱሬ አኩመ ጨራጋፈን ዩቲዩብ ይገሉ ቪዲዮ ከቱነ ትዱፌ እና ኢላሊ ሲያሳዲን ረደዲቤ ኢላሊ አመከነታታት ረቢን እንገለቴ ይፈታ አኒ ፈያ ቀባ ቢየጋሪ ከሰንጅራ ዋኒን ታኒን ያደን ታኒን ሰሙኮ ከሰጉቴ ኦፍ ጅባቱሬ ከናፍ ረቢ ሲናፍ ኤርጌ ልቡኮ ነበራሬ ነሞ ተባየቶ ያደከሲና ካሳ ከናፍ በላንኩን ፍሬሚ ዱዳፍቱን ታይን ነሞ ተባየዳፍ ፈይነ ነሞ ተባየዳፍ ዲፕሬሽን የሞኒ ባየ ከሰ ጅራን ከሳ አከባአኒፍ ረቢ አከ ኤርጋምቱ ጀሩ በቃ ከስተነት ፈየደሚ ዋንቴፍ አናፍ በቃ ማልጀደማ ጌጢን አከሰዳናፍ ከነንቲ ከበጀሚዳ ከነንቲ ሙለዴዳ አዱኛ ረት ከነንቲ በኤዳ ከናፍ ረቢና ፍለቴ ሪዮተ ኮኮ አፍር ኬሳ ረቢና ፍለቴ አናነት ፈየደሚ ይቹ ነሞተ ባኤፍ ፈይነ ታቴ ነሞተ ባኤፍ አብዲ ታቴ ነሞተ ባኤፍ ሞ አብዲ ኩታና ኬሳ አካባኒ ፊ አሳት ታስቴ ሰናን think anu waan baay'ee na jijjiiree jira eegan argee booda so ammaal gochaan jira waa hundan qaba wanti natti irrateen jiru wanta natti irrate jira jedheettiin gaddu kana so freenuu kana keessa jirtee anuutti jajjabaadheera
guddaa si galateeffachuun barbaada dhugaa ulfaadhu ammallee umrii dheeraan si hawwa hordoftoonni amantaa kiristiyaanaa fi akkasumas immoo hordoftoonni amantaa musliimaa hundinuu soomarra jiru yeroo kana atillee soomarra jirtee yaada akkasumas immoo kanneen yeroo soomaa kana soomaa jirtan hundinuu egaa sooma gaarii akkasii ta'u isin hawwina amma sangaa xumuraatti akkan wajjiniin turtaniif immoo affeeraas egaa walitti deebineeti jirra kabajamtoota hordoftoota keenya Fireet wajjiniin egaa haasaa taasisnu dubbii taasisnu waan baay'ee keessatti qalbifachaa jirtan jenneeti abdii guddaa qabna ammas ammoo hin xumurre keessaayyuu dubbiiwwan ijoo hin tuqne sana keessaa eegasanii gabalaan kun sirra gaheellee dorgommii focus on ability kan jedhu biyya Austraaliyaatti kan qophaa'u waggaatiin fiilmii waa'ee seenaa keetirratti xiyyeeffatu hojjechuutiin mo'attees badhaafamteeti jirta sun hangam amilee si ta'eeti jira kan jedhu sana kaasuun barbaade. Baay'ee na gammachiisee caala jechi jira baay'ee gammadee maaliif beektaa kaayyoon koo kana ture qaamiidhamtuudha jedhamee bakka tokko taa'uu yookiin immoo waan baratame hojjedhee qofa taa'uutu hin ta'in sakalee fireeshee kaleessaarraa cimee immoo mul'achuu nan barbaadan ture kaayyoo koo ture kan kaleessaarraa adda firee cimtuu firee namoota baay'eedhaaf fakkeenya taatu uumuun barbaadan ture innis immoo fakkeenya guddaa naa ta'eera mul'ata guddaa kaayee galmaan naa ga'eera jedhee yaada Focus on Ability jedhama International Film Festivalidha waggaadhaan biyya Austraaliyaatti kan gaggeeffamudha achirratti qaamiidhamtoonni hojjechuu hin danda'u isa jedhu irratti akka dandeessu dandeettii qaamiidhamtootaa irratti kan hundaa'udha kanaan dura dookumentariin achirratti dorgomee USAID dookumentariin irratti hojjetee ture dookumentarii sanatu ergame kanaan dura akka Afrikaatti akka East Afrikaatti namoonni artificially kana fayyadamanii gara hojiitti deebanii namootaaf fakkeenya ta'an jedhamee gaafa research godhanii Cheshire aanaan recommend goonaan biyya alaatii dhufaniiti dookumentarii seenaa kiyya irratti hojjetanii daqiiqaa 2 weedha isa yaa isumaan dorgomee isa hojjetamee yaa abbummaa nan qabu waan ta'eef dookumentaricha irratti kanaaf isatu ergame ani erguyyuu yaanne mucaa Mikiyaas jedhamudha akka East Africaatti kan sagantaa sana akka internationaltti qopheessu kanaaf viidiyoo koo gabaabduu argee mucaan tokko kanaan dura seenaa kiyya irratti ani hin jiru seenaa koo garuu footee ittiin dorgomtee yaa sadarkaa keessa galteettiin injifannee na eeyyamsiistee jechuudha seenaa kee irratti hojjechuu nan barbaada maal jedhee hojjedhu jedheeni sadarkaa keessa galtee injifannee ture video sana argee mucichi video reel kan ta'e kan koo argee kan keedhaa seenaan kun naan jedhee bilbilee niin jedheen maal eeddaree maaliif hin dorgomtu dorgommii kana irratti maal taate akka addunyaatti qaamiidhamtoonni baay'eetu jiranii maal jedheen anaas ta'u aannan erganaa ergee isumatu erge video keenaa ergi adresii kee maal keenaa ergi naan jedhee isumatu erge sigaa sadarkaa keessa kan galii gaafan baruu baay'een dinqisiifadhaniyyuu akkasiidha seenaan koo akkasii innaata yeroo dura bakka inni ergama sadarkaa keessa galis galuu baadhees jetteetu kan ergitu garuu 5 top 5 keessa galee akka addunyaatti 130 fiilmii 134tu calalamee screen out godhamee kan top 5dhaaf qophaa'u keessaa congratulations warra calalame keessaa tokko 134 keessa jirtaa nan jedhamee naa ergame jechuudha achi ergasii immoo torban tokkotu nu kenname vootiidhaaf kan 134 keenya voot gochisiisnee kana booddee vootiidhaan nu jedhanii voot gochisiisaa jedhan anis keessa qabaayee baay'eetu na filatee na yaadadha kan keessa postis gooteetta na yaadadha እና voot gochisiisaa nu jedhanii torban tokko qofatu nu kenname yaaddoo kanatti ta'ee erganni achi keessa galeetii voot gochisiisuudhaan yaa hin baratamne beektaa akka biyyaatti anis yeroo baay'ee godheen beeku waan ta'eef hin baratamne voot gochisiisuun kanaaf bakka kanuma keessa galuun waan guddaadha kana booddee inni jiru badaas miteedhe man Facebook irratti post godhe akka carraa ta'ee yaa
OBNs argee naa bilbilee akka addunyaatti naan jedhanii maal eeddaree kottu kaa interview naan jedhanii OBN yeroo jalqabaadhaaf 134 keessa galteetti Fireewoot akka Itoophiyaatti jedhamee akka addunyaatti Itoophiyaa bakka buutee as keessa galteetti voot godhaa'ee OBN viidiyoolee naa hojjetanii baay'ee promote naa godhanii OBN ergasii BBC naa bilbilanii biyya Ameerikaadha VOA naa bilbilamee OMN naa bilbilamee bakka miidiyaan hundumtuu wal harkaa fuudhanii interview na godhanii haala sanaan vootiin sunis itti fufee bakka warri biyya alaa jiranis biyya hundarraa na filatanii yaw bakka nan taraqaqee jechuudha yeroo sanatti abdiin qaba Oromoon galaana andee abdiin qaba isa dhufu fe'ee bakka intin jedhee in ergamee hin cufame torban tokko booddee ergasii guyyaa 10 torban lama booddee immoo top 5 keessa galteettaan jedhame isas postin godhee thank you sinin jedheera sin galateeffadheera miti sin galateeffadhe thank you warra filattaniif hin jedhee kana booddee gaa abbootii seeraadha kan intini jedhuun jedhanii tuma jedhugaa dhumarratti surprise na godhan jechuudha akka addunyaatti Fireewoot Taammiruu tokkoffaa qofa situun ta'in kan waggaa kanaatuun ta'in sagaleen aan argadhe dhaabbatichis sagalee kanaan dura galmeessise hundumaan riikardi cabsee tokkoffaa bahuudhaan akka addunyaatti injifadhe jechuudha. Kun ajaa'ib. Kanaaf irra deebi'ee amma suurri filattan hundi keessan guddaa galatoomaa jechuun barbaada. Kana booddee abdiin koo sin madha. Oromoon galaana yoo waan tokkotti amane si moosisuus akkasumas immoo waan yaade gochuun danda'a dhugaa dubbachuuf taanaan gurra sii kenne. Amma yoo taa'ee yaadaa jiru sadarkaa kana gahuu keetiif tarii otoo gaazexeessituu ta'uu baatte carraa kana tarii argatti laata namoonni kan biroo hojii jajjabaatan dandeettii addaa qabanii bakka guddaa gahuu danda'an silaa mul'achuu dhabuu isaaniitiin waan carraan jalaa hir'atu faanatti fakkaataa jira. Tarii ati gaazexeessituu ta'uun keessi fayyadee jira jedhee yaada. Wantoota baay'eetiin. Sirriidha. Inni isa guddaadha. Inni baay'ee na fayyadeera. Keessumaa immoo cimina kan keedhaaf murteessaan namoonni baay'ee sadarkaa guddaarra ta'anii waan xinnoon gaafa isaan kuffisu kufanii kan hafan jiru ciminni abbaa baay'ee murteessaadha maqaa kee wayim positionii kee qofatuun taa'een ciminati rakkoon si mudatu sana dandamachuu akkaataatti dandeessu akkaataatti darbuu kan dandeessu inni hundumaa yeroo hundumaa kan hin kaasu sammuu ofii cimsuudha namni sammuu isaa cimsinaan sammuu isaa irratti hojjannaan waan inni hin dandeenye jiru nan danda'a jedhee gaafa yaade rakkoon yoo mudates kaayyoo koodhaaf nan jiraadha kaayyoo koodhaaf nan hojjedhe yoo yaade yoo an akkasii sammuu isaa keessa guutaa dhufe inuma darba jedhee yaada positioniin maataran godhu gaachirratti kanaaf namoota dhugaa jettee yaa ciminni kee tattaaffachuun kee walitti dabalameeti malee ogummichi qofti nam baasutoon dhokadhee toon sammuu kwaamileen ko cabee mul'adhu ture namoonni miidiyaa irratti beekin malee namoonni baay'ee qaammiidhamtu baay'ee taanii international designer kan ta'an jiru Itoophiyaa keessa miidiyaan hin beeku malee cimina mataa isaaniidhaan international irratti kan beekaman baay'eetu jira ani yaw kan ku miidiyaa irratti waan odeeffameef malee ciccimuu baay'eetu jira baay'eetu ilaalamuu qaba kanaaf cimina abbaadha malee maqaan kee qofti gahaadha jedhee yaadu. Hayyee gawaan baay'ee kaasaati jira baay'ee galatoomii Fireewoot Taammiruu badhaasaa turtii poodkaastii Soofumar wajjiniin taasisaa jirudha kan daawwachaa jirtan kabajamtoota hordoftoota keenya ammas akka nu waliin turtaniif gamanuma sin affeera kanneen maatii keenyan ta'anii Soofumar miidiyaa sabiskiraayib gochuun akka nu waliin imaltan waamicha sinii goona miidiyaa harka keessanirraa Soofumariin egaa ammas hordofaa siniin jenna. Fireegaa amma FT multimedia bantee hojii promotionii hojii advertisementii sagantaawwan garaagaraa hojjechaa jirta waltajjiis ni gaggeessitaa akkuma beekamu afaanota hedduu dandeessaa multilingual afaan Oromoo afaan Amaaraa afaan Ingiliffaas dandeessaanii afaanota biyya keessaa hedduus akka dandeessu dhageetiin jira gara Gaambeellaa kanas jiraattee jirta biyya mootii abbaa Jifaaritti immoo dhalattee guddattee abbaan kee hojjetaa mootummaatii jabina kana tarii sarraalee argachuu dandeessaa maaliif bu'aa bahii hedduu keessa darbu mindaa xiqqootiin maatii guddisuun ganama ba'anii galgala galanii hojjetanii maatii ofii bulchuunis kunniin tarii abbaa keetirraa argattee yaada yeroo baay'ee haadhatu faarfama
sansana sin kaasna meegaa maalirra jira hojiin kee akka yaaddetti si deemee jira gaafa kophaatti baatu nu biratti team spiritiin kun baay'ee hin jiru jechuun walitti dhufanii hojjechaan illee baay'ee hin jaalladha actually namoota baay'ee wajjinis hojjedheera ammoo akka jedhamu sanatti amma yeroon kan Oromoo ta'e hundi qixaa fayyadamaa jira keessattuu gama ogummaa keenya kanaan maal taajjabdee? Ana amma humna kootti hojjechaa jira. Waan gaariirra jira. Sagantaa televezyiinii adda addaa yeroo ayyaanaa nan qopheessaa tiiviiwwan adda addaa irratti. TV irrattis, Waaltaa irrattis, Faanaa irrattis, tiiviiwwan adda addaa irratti qophii ayyaana waggaa nan qopheessaa. Waltajjii afaanota adda addaadhaan nan gaggeessaa. Haala gaariirra jira dhuunfaatiin jajjabaachaa jira. Of guddisuudhaaf tattaafachaa jira. Garuu akka waliigalaatti akkuma yaadamee yookiin immoo akka yaada keenyaatti ta'aa jiru xiqqoo waldeeggaruunis ni qata fakkaata akkan zarba godhetti xiqqoo wal gargaaruun kuni waldeeggaruun kuni masii jabaadhumee wanta akkasii jira kottumee waliin hojjannaa waliin hojjechuun kun xiqqoo hanqinni mul'ata. Kana argeera yeroon kanaaf yaa'u asifachi jechaa yaa'u dhuunfaadhaan deemta yaa'u namni si deeggaruun jiru taanaan namni jabaadhu sin jiru taanaan masii qofatu fiiga taanaan hin ta'u wal jajjabeessuu qabna carraanis qixa tu ta'eeti carraan argamu Oromiyaan bal'aadhamti bal'aadha hunda keenya tu hirmaanneen wal nu ga'a nutis fi humni keenya yookiin immoo sochiin keenya akkuma jirutu ta'e carraawwanis akkasumatu jiraatanii baay'eedha jedhee yaada maaliif akka carraa ta'ee nuun abbaa carraadha jedhee yaada afaan adda addaadhaan hojjechuudhaaf afaan tokko qofa miti kan nuun beennu afaan Amaaraadhaan sun hojjenna afaan Oromoodhaan sun afaan barbaadameen hojjechuu dandeenya kanaaf kun cimna guddaadha risoorsii kana qabatanii hojjechuun tu danda'ame itu wal tumsinee itu wal gargaarree hojjennee waan guddaa Oromiyaas guddisuu dandeenya beeksisuu dandeenya jedhee yaada Oromiyaan namoonni baay'ee yaa'u yeroo baay'ee nuun afaan Oromoodhaan waa'ee Oromoo haasofnaa waa'ee masii gaafa naasoo afaan Oromoodhaan naasa'a laqabaarii waan hedduu jedhama miti waan beeknu kanaaf afaanuma beennuun itu Oromiyaa keenya beeksisnee itu Oromiyaa faarsinee itu jiru gootonni Oromoo jiru artistoonni Oromoo jiru atleetonni Oromoo jiru isaaniin itu afaanuma beennuun itu faarsinee jedhee yaada koo yeroo hundaadha kun maaliif asuma jala an masii abalutti mee abalutti tun ta'in addunyaan akka beekuuf afaanuma adda addaadhaan kennaa isaa qabna itu hojjennee itu wal guddisnee yaada jedhuun qaba. Oromiyaan bal'oodha akkuma ati jettee ogummaan kun immoo namoonni jiru namoota muraasadha Oromiyaan immoo bal'oodha otoo qixa qooddamee baay'ee nurraa hafa jechuu barbaadeen. Waan si dhibu Gaambeellaa yeroon turetti afaan Anyuwaakii fi Nuweerii hin beekna ture waan si dhibu. Amma yeroo guddannu yeroo achi fagaannuudha malee qooqa baruun waa guddaadha. Nama fayyada ittiin hojjetta. Abbaan koo maal jedha ijoollee taane yeroo Jimma turre afaan Oromoon beeknu turre ijoollee koo afaan baraa biyya ormaallee dhaxxanii bishaan obaasii jechuudhaaf sin fayyada naan jedha. Amma Oromiffaa bareetti maal jedhee gaafan OBN qaxarame ayyaa baay'ee bishaan ittiin dhudhuun jedhee aan biddeen itti nyaadhee afaan baruu kootti hin jedhinna. Afaan baruun nama gaariidha. Ittiin hojjettaa, ittiin olii galtaa, ittiin bultaa. Kanaaf namni hundumtuu tuuqetumatti fayyadamee itti hojjetee jedheen yaada. Yaa nuti yeroo dhiyoo keessatti amma teessuma akkaataa taa'umsa istiidiyoo keenyas jijjiirree jirra. Yeroo jalqabaatiif iddoo kanatti kan si affeerre. Waan haaraan jalqabaati jira. Afaan Amaaraatiin jalqabuuf jirra. Jalqabas gaafa eebba keenya afaan Amaaraatiin akka jalqabne yaannee jirra. Sis immoo afaan Amaaraatiin akka deebitee wal arginuuf abdii guddaan qaba. Kan ta'u abdii qaba. Abdii guddaa qabna. Garuu asirratti waa'ee afaanii kana haasa'uu fi ijoolleen baachii keenyarra jiran waliin baranne afaan Amaaraa kana baay'ee hin barbaadan. Akka qabxiillee fiduuf hin cinqaman. Effi fiddee, caa fiddee, daa fiddee homaa ittiin cinqaman. Garuu kun dogongoradha. Maaliif amma raappoortii namni barreessu jira miti poolisiin amma afaan biyya kanaa ammaaf kan ittiin hojjetamaa jiru maajooritiin afaan Amaaraati miti beekuun nu barbaachisa. Darbineellee afaan Tigree too beekne afaanota kan biraallee too beekne baay'ee bareedaadha. Garuu nuti akka negatiivlii hubanneeti
akka nu fayyadne goone. Afaan diinaa baruun bareedaadha. Diinni maal akkasiin jedhu barta. Suni si fayyadee jira jedhee yaala namoonni baay'een maltilingual ta'anii hin fayyadaman malee warri qaanaan hin jiran warri itti miidhaman hin jiranina dhaloota kanaafanii afaan kana otoo tuffachuu baatanii qubee isaas otoo baratanii waa baay'ee dubbista kana waan ta'eef barbaachisaa akka ta'e ittiin hubadha jechaadha. Sakaan kaffallee baranna miti? Sakaan kaffallee barannaa kan keenya garuu kan naannoo biraa baruudhaaf hin cinqamna kun akkuma naannolee hundumaa irratti yeroo indoom wayya fakkaata. Oromoon baay'ee afaan biraa baruudhaaf baay'ee rakkoo hin qabnu hin haasofna sakaaniifidha kan rakkisu kanaaf hundumtuu waan akkasii yaade afaan obboleessa keetii afaan waliin jiraattu amma galaafi jira waliin nyaattu beekuun waan guddaadha waan amma galaafi jira ina garra ate afaan Oromoon barsiisa Oromoodha kan jedhu baay'atee jira yeroo wayitti hin barbaadamta garuu yeroo itti hin barbaadamnetti illee afaanicha barattee yoo teessee namni si keessaa baasu hin jiru afaan beekuun bakka akkuma laanguweejii kaffallee barannu sanatti ilaalutu walii galuudhaaf bakka afaan kan barbaachisu walii galuudhaaf ittiin hojjechuudhaaf malee waan biraa waan hin taaneef akkasitti salphisnee ilaallee gaariidha. Yaa nutis afaan Amaaraa akka jalqabuuf jennu gamanuma isin beeksisuu barbaadna. Gama biraatti immoo ogummaa keenya kanaan wal qabatee hojiiwwan hojjennu hojiiwwan beeksisaa jira. Hojiiwwan dookumantarii jiranii hojiiwwan sagantaawwan garaagaraa qindeessuu jira. Hojii akkuma ati jette qophii ayyaana baay'ee jaalatamu ture qophiiwwan ayyaana uummata wajjin kabajuu yeroo ayyaana qophiiwwan bashannanaa qopheessitee namoota entertain gochuu namni akka miidiyaatiin muuxannoo iddoo garaagaraa kan biraatiif akka walii dabarsan taasisuun baay'ee nullee kan ittiin kaane kan ittiin beekaman kan na gargaare yoo yaadatte maatii jeneraal Taaddasaa Birruu jedhee yeroon OBN irratti qopheesse tarii komiin illee ka'ee ture. Garuu komisan faayinaalee numatu mo'atee mana murtiitiin mucaasaa jedhamee noo goobanaa fa'aa bira deemee yaadatte akkaataa isaan gaafanneeru jalqabaatiif noon maaf na gaafachuu diddan jedhee so qophiiwwan akkasii sun ana na beeksisanii jiranii namoota keessatti illee hafuuf yeroo ayyaana waan ta'eef namni taa'ee ilaaluuf illee baay'ee barbaachisaadha. Sana hojjechuuf qaamoleen situmsan miidiyaan humna guddaa barbaada bajeta barbaada kanaaf hunduu akka tumsu amma Fireewoot maltiimiidiyaa qabdi dhaabbileen kun hundinuu keessattuu dhaabbileen mootummaas jiran kanneen walitti nu qabanii kan akka aadaa fi turizimii nutis waldaa qabna waldaa promootor Oromiyaa jedhamu sanas cimsinee gara fuulduraatti akka deemuuf abdii guddaan qaba. Akka milkoofnuuf immoo caalaatti waa'ee biyya keenya afaan Oromoo qofa otoo hin taane afaan Amaaraatiin hanga biyya alaatti aadaa keenya kana beeksisuu irratti nuti hojjechuu qaba. Duratti kaastee turte of maayikii waa'ee maaliif sagaleen keessanii piikchariin kan biraa ta'e sagaleen deema jedhee nu lola ture. Tiraansileet godhama ture duraan yaadatta taanaan beeksisa inni afaan Amaaraatiin hojjetame iskiriiptir ta'ee afaan Oromoodhaan immoo jalaan. Fuul namichi kanaas fuullis sagaleenis kan nama biraadha afaan Oromoodhaan jalaan immoo tiraansileet godhamee sagaleedhaan qofa gala ture afaan Oromoo kanaaf fuulaanis afaaninis hojjechuu dandeenya waan ta'eef kun hafeera hafee jira tootaalii baay'ee hafee jira jijjiiramee jira gaarummaan saasisadha. Namoota dursanii qaroomantu qaroomina kana ta'uu hin qabu jedhanii warra mormantu ture. Sirriidha. Kana keessa muummichi ministeeraa keenya jiranii baa warra hojjedhaa warra sun jedhan. Baatee hojjedhaa Oromiyaa afaan baay'ee beektu kanaan intini qabdu kanaaf Oromiyaa isintu afaan barbaadeen beeksisuu danda'a. Nurraa outsource jirtanii iskiriiptii ta'uu hin qabu jedhanii yeroo guyyaatti dubbatan na yaadadhan. Nurraa outsource gochuu qabu fakkeenyaaf nurraa fudhatanii nuti isaaniif kenna malee nuti akkamitti guddaan xiqqaarraa fudhata. Thank you. Inni guddaa. Xiqqaan guddaarraa fudhachuu qaba. So nutu karaa agarsiisuu qaba. Akkaataatti hojjetanillee miidhagsanii hojjechuu. Kan bareedu su'aa Oromiyaatu masiinaa softee tunamni keessa jiru. Itu haasa'edha kan bareedu. Akkasidha. Hundaafuu egaa hin sirreessina jennee abdii guddaa qabna. Amma gara xumuraatti geehaati jirra. Wantootni hin kaasin yoo jiraateef tarii kaasuu qabna jettee yaadduu fi atis na gaafachuu qabdu yoo jiraate otoo na gaafattee immoo natti tola. Karoora kee gara fuulduraas hin gaafadhu garuu namootaaf hamilee akka ta'uu fi caalatti cimanii deemuuf qormaata nama qunname egaa namni waan itti amanu qaba amantii ofii isaa qaba sanas qabatee akkamitti darbuun akka danda'amu asiin maanis nu barsiista. Siifin carraa kenna jechaadha. Egaa eksperiensii adda addaa keessa dabartee namootaaf fakkeenya ta'uun carroomuudha. Kanaaf rabbi na filatee dargaggoota jenereeshinii ammaaf fakkeenya na godheera jedhee yaada. Keessumaa
abdii kutachuu yeroo dhiyaasitti kan ilaalamu namoonni of ajjeesan umrii dargaggummaa iyyuu gahin umrii ijoollummaadhaan gatiin jireenyaa kan isaan hin galle viizinii kan safuunduraa kan ilaaluu dadhaban asin ga'a yeroon guddannu ijoollee taatee maal ta'uu barbaadda gaafa jedhamu aabaluun ta'a jenneeti yaanna isaaf jiraanna isaaf tattaafanna rakkoon yoo mudatees achin ga'a jennee waan yaannuuf rakkoo dandamanna yeroo chaalenjiin dhufus borikoo achin ga'a jettee yaadda amma kana argaan jiru social miidiyaan ballachuun isaa baay'ee gaariidha pilaatfoormiin rakkoon qabu waan nuun filannee ilaalluudha kan rakkoo qabu fireen gaafa social miidiyaa bantu maal ilaalti maal dhageessi namoonni gaafa nyaata nyaattu masiin timaatimii yookiin loomii yookiin acheettoo malee nyaadhu garaa kun dhukkuba jettamti yeroo waan gadhee dhageessus yeroo waan gadhee ilaaltus sammuun kun dhukkubsata kan ilaaluun qabu jettee yaaduu qabda akkuma garaa keenyaaf akkuma nyaataaf of eeggannu waan sammuu keenya keessa gashinu of eeggachuu qabna maal dhagaa oollaa maal haasaa oollaa maal gochaa oollaa maal ilaalaa oollaa social media irra teenyee namoota wajjin gaafa wal arginu waa'ee maalii haasaa oollaa jennee ilaaluu qabna waa'ee maatis ta'uu waa'ee gaa'elaas haa ta'uu waa'ee viizhinis gara fuulduraa kaayyoo keessa ta'uu eenyurraan barachuu qabaa jettee yaaduu qabda an rabbiin galannaa ga'u waa'ee gaa'elaa erliin eerumee high school barattuu high schoolii ta'een kutaa 10ffaa irratti eerumee yeroo sanatti yeroo ammaatti hin gorsu umrii kanaan akka eeruman hin barbaadu yeroo sanatti fakkeenyi gaa'elaa koo eenyudha harmee koodha harmeen koo haadha akkamii turte haadha mana akkamii turte hiriyoota ishee firii akkamii turte isheerraan waa'ee manaa baradhe nu gorsiti ijoollummaadhaan ijoollee koo saantima tokkotu hin qabaatiin gara gaa'elaatti hin galinaa dubartiin gaafa hojjettee galtuu hin kabajamtii of eegdii hojiin dhaqa jettee of eegdee deemtee galtii yeroo sanas ba'aa abbaa manaa ishee sin bartii dubartiin baatee hojjettu abbaa manaa ishee hin caqacaqtu beetti rakkoo keessa oolu nama wajjin haasaa oolu yookiin waltajjii irra jira yookiin maalirra jette ba'aasaa hin baratti gaafa mana teessan garuu yoona eessa jira maal hojjechaa jira dubbii nyaachaa ooltu kanaaf ituu hojiin qabatiin inni heerumaa yoo heerumtanis hojii malee manan taa'ina gaa'ela keessan akka sirratu yoo barbaadan dubartii gaarii ta'u akka barbaadan jettee nu gorsiti cimtuudha kan hin qabu bakka hojiitti gaafa deemu immoo abbaa koo akka sila kaastee Taammiruu Badhaasaa Oromiyaa irratti baay'ee beekama kominikeeshinii irratti hojjeteera biiroolee adda addaa irratti hojjeteera namoonni baay'ee isa beeku namoonni baay'ee amala isaatiin isa appreciate gaafa godhannan ilaalla mucaa Taammiruudhaati dhuguma mucaa Taammiruudha gaafa naan jedha akkanitti gammadu kan saa waan ta'e fudhadheera jechuudha abbaa koorraa disipiliinii hojii disipiliinii nama wajjin olii galuu waan baay'ee sarraa bariira jechuudha isan ilaala gaafa guddadhu akka baay'ee namoonni baay'ee akka appreciate na godhan hin barbaada bakka hojiitti akka hin kabajamu hin barbaada namoonni akkana jaallatan hiriyoonni koo wajjin akkamittiin jiraachuu qabasa jedhu maatii koorraan baree dhufe kanaaf gaafan jireenya kootti dhufu chaalenjiin kamiyyuu akka haadha manaa gaarii akkan ta'uu qabu ijoollee koo haadha gaarii akkan ta'uu qabu hiriyoota koo firiyaa gaarii akkan ta'uu qabu nan beeka jechuudha kana murteessee hin gale kanaaf eenyurraa gorsa dhaga'uu qabna social miidiyaa irraa moo namoota experience keessa darbanii dhufan irraa barachuu qabna isa jedhu namoonni baay'ee kan baratteerraa kan dubbistee argiteerraa nama keessa darbeerraa baratta waa'ee balaa konkolaataa dubbisteetta dhageesseetta reediyootti miti fireerraa moo isa dhageesseerraa barte fireen ishee keessa dabarte cimtee baateerraa okay hin danda'ameedha jettee nama keessa darbeerraatu baratteeti gaariidha kanaaf genereeshinii ammaadhaaf kan hin gorsu ekspiriyaansii namoota rakkoo keessa namoota cimanii ba'an irraa baradhaa waa'ee gaa'elaas waa'ee maatiis maatii keessan irraa maatii gaarii irraa baradhaa malee ofuma social media irraa ba'anii odeessan qofa osoo hin taane gaariin jiru garuu amma kan viral ta'ee ba'aa jiru negatiiviidha negatiivti waan ta'eef genereeshiniin amma immoo isa ilaalaa oola waan ta'eef sammuun isaanii isaan ijaaramaa dhufa kanaaf sarraa of eegaa waan gaariidhaan sammuu keessan ijaaraa kanan jedha kan gorsa qaba malee namni hin gorfamu jedhan gorsa firee waan akkasii gorsi gaafa jedha namni hin gorfamu gorsanaaf salphaa ta'uu danda'a
waa'ee bala konkolaataa salphisee sitti himuu nan danda'a. Namni tulfaate immoo jira. Kanaaf experience konsiif qoodu qaba malee si gorsuu hin qaban. Ana akkasitti keessan darbee ana kana karaan rabbi akkas na gargaaree rabbi kun galateeffadhee akkas jiraadhee akkasitti keessa darbee jedhee sitti himuu nan danda'a malee masinoo balaan konkolaataa koo salphaadhaan maal dandeessiin jechuu hin danda'u. Kanaaf nama gorsuu garuu asirratti kan inni taajjabaa jiru fakkeenyaaf nama biyya keenyatti siin jechaa jira. Nama rifeensa hin qabnetu waa'ee rifeensaa beeksisa. Thank you. Nama ilkaan bareedaa hin qabne waa'ee ilkaanii wanni jedha. Fakkeenya akkamii akkan kennu hin beeku malee nama waan sana wajjin hin deemnetu yeroo baay'ee beeksisa hojjeta. Sirriidha. Nama gabaabaatu waa'ee dheerinaa haasa'a. Tarii akkas jechuu ta'uu danda'a. Sirriidha. Ani amma waan jechuu barbaade balaan konkolaataa biyya keenya keessatti dhibeewwan amma jiran caalaa kan fixaa jiru yeroo tokkotti haadha maatii daa'ima guddaa xiqqaa beekaa wallaala kan fixaa jiru balaa konkolaataati. Balaa konkolaataa kanaaf immoo qixatti wantoota barbaachisu uummataaf awareness kennuutiin hojjetamaa jiru jedhee nama qeequ keessaa tokko ana. Sirriidha. Akkaataa barbaachisuun jechaadha. Eessatti barsiisna manneen konkolaachisoota manneen leenjii konkolaachisummaa kennan akkamitti ilaalamaa jira akkamitti gamaggamamaa jira. Egaa immoo isaan irratti hojjetame immoo hawaasa akkamitti barsiisna balaa konkolaataa kan geessisu konkolaachisaa qofa miti warri lukaan deemus warri lafoo deemus eeggannoo gochuu qaba. Sababa balaa konkolaataa ta'uu danda'an namichi speediitiin yookiin dubartiin speediitiin otoo oofaa jirtu jalaa seenee namoonni baay'een isaan baraara jedhee boolla lixuu danda'a. So akkamitti barsiisna warra saffisaan oofan akkasuu ta'edhanii oofan akkamitti barsiisna warra lukaan deeman warra lafoo deeman akkamitti barsiisna warra hayyama konkolaachisummaa karaa gabaabaatiin fudhatan maallaqa kennanii fudhatan otoo dandeettiin qabin akkamitti barsiisa sababoota kanadha kan balaa fidan. Caalaatti immoo namni balaa konkolaataa irra gahe immoo beeksisa hojjete otoo deemee hawaasa barsiise namoonni sanatuma sammuutti hafa jedhee yaada. Kanaan wal qabatee tarii ministeerri geejjibaas haa ta'u transportation communication I don't know waan jedhamu exactly hin beeku garuu keessattuu Oromiyaa irratti warri ati wajjin hojjette ambaasaadara si godhanii si muuduu kan qaban isaan because sirraa dhagaa luka keetu murame maaliin balaa konkolaataatiin maaliin sababa saffisaatiin sababa I don't know hin beekusa garuu si arganiirani si dubbisaniirani. Sababa kanaan wal arginu hin beeknu. Gaafattee jettaati immoo anatu waan kana itti miidhameeti anatu uummata koo barsiisuu qaba jettee because ati promootaradha joornaalistiidha beeksisa hojjechuu dandeessa dokumentari hojjechuu dandeessa seenaa keetii wal qabate siifis madda galii ta'a jedhee waan yaade. Madda galii caalaa lubbuu namaatu caalanii lammatarra kan dhufudha lubbuu namaadha kan baraaruu qabnu waan ta'eef. Sarratti anis gadi fageenyaan itti hin deemne isaanirraas yaa'u gaaffiin akkasiin dhufne garuu gara fuulduraatti akkuma jettee yaa'u wal argina ministeera geejjibaa wajjinis hojiilee adda addaa waliin hojjenna. Warra Oromiyaa wajjin waliin agarre malee ministeera geejjibaa wajjin waltajjii sana gaggeessaa fi sagantaa ayyaana ugaas waliin qopheessiniirra. Directionii kanaan deemne malee directionii biraatiin kanaan gaafachuu qabda. Garuu waltajjii ministeera geejjibaa irratti achirratti nan ibsa. Yeroo waltajjii baay'ee irratti kaaseera isaanis akkan kaasuu godhanii achirratti kaaseera hubannoo kenneera akkam nama miidhaa akka jiru waltajjii ministeera geejjibaa irratti kaaseena karaan dura Dr. Alamuu Sifeenfaa wajjin qophaa'e irratti achirratti muuxannoo koo kaasee namoonni baay'ee itti barataniiru. Garuu akka seera tiraafikaa irratti immoo ittiin hin deemne garuu yaada nan qaba proposal mataasaa of danda'ee ittiin dhufuudhaaf yaada nan qaba waan yaadachiisteef fayyaa ta'ee asumaan ergaa dabarsiteetta akka nagaan abdiin qaba. Yeroo tokko namoota inni ilaallanneeti hojii yeroo hojjetan nadiin qabaan ta'eef si dhaggeeffatu ati madaa kee agarsiiste madaan biraa kan hin dhufneef yoo barsiiste madaa keessan akka irra hin geenyeef namni of eeggata jedhee waan yaaduu fi hundaafuu isaanuu kana yaadanii haala kanaan isaa wajjin hojjechaa maal jedhama yaakal gulatanyuchi dhaabbata hawaasummaa fi Oromiyaatti akka ministeeraattis akka Oromiyaattis qaamni dhimma irratti sira baay'ee hojjetamaa hin jiru.
guyyaan qaama miidhamtootaan kabajamaa guyyaan tiraafikaan kabajamaa balaa tiraafikni qabsiisaa jiru rakkoo qaama miidhamummaan geessisaa jiru amma kan hin ba'e cimina kootiin malee qaama miidhamummaan kan manatti nama hambisudha cimina koodhaan hin ba'e gama sanaan deeggarsi qaama miidhamtootaaf taasifamaa jiru baay'ee gadi aanaadha argaan jira asirratti hojjetamuu qaba qaama miidhamtoonni guyyaan garaagaraa qaban inuma kabajama guyyaa qaama miidhamtoota guyyaa hojjettoota guyyaa tiraafikii maaliin jira garuu sirriidha qaama miidhamtoota ta'anii diizaayinara kan ta'an jiru ajaa'iba kan jechisiisu jira guyyaa qaama miidhamtootaa irratti hojiin isaaniitu mul'ate baazaariin wayii qophaa'ee hojiilee qaama miidhamtootaatu daawwatame itu isaaniin appreciate godhame bal'inaan hojjetamaa jira hojjetamaam garuu bal'inaan itti deemamuu qaba namoonni xiqqoo mul'atanii baduun qaban achumaan itti fufanii ol guddachuu qabu waan ta'eef kanarratti ciminaan keessumaa qaama miidhamtootaa fi tiraafikii irratti haasaarraan kan darbee hojjetamuu qaba kan ijaan ilaalamu kan gurraan dhaga'amu ta'uu qaba jedhee yaada. Egaa guyyaa guyyaatti wantooti nuti arginu especially social media kanarratti balaawwan godinoota garaagaraatti gahu konkolaataawwan ummataa yeroo tokkotti namoonni 10 wayii 20 wayii yeroo itti dhuman baay'eetu jira. Akkuma beektu kana duras hayyoonni barsiisonni yuunivarsiitiitti dhuman baay'eetu jira. Dooktaraan akkasumatti kan dhuman jirani barattoonni akkasii. So kun baay'ee barbaachisa jedhee yaada yeroo dhibeen HIV dhufe baay'ee bajajnitti kenname fookas akka wanni itti ilaalamee barsiifamee gadi hir'isuun danda'ame. Balaan konkolaataa garuu hanga barbaachifamee barsiifamee jira jedhee yaadwan. Sirriidha kan hojjetamuu qabus immoo sarartidha. Baay'ee kan hojjetamuu qabu. Amma kan dhagaa jirru kaansarii dhiiwwan akka kaansarii kaleen hojii dhaabuu balaa konkolaataa kana uummata keenya. Daataan itti ilaalamee garuu kan balaa konkolaataatu caala lubbuu namaa jechuudha. Kanaaf egaa qaamni dhimmi ilaallatu akka irratti hojjennuu fi isinis akka hojjettaniif abdii guddaa qabna nutis gama keenyaan hanga dandeenyeen hojjenna. Keessattuu immoo namoonni akka Firiyoot Taammiruu immoo baay'ee barbaachisoodha jennee yaadna. Hundaafuu yaaduma kaasuuf yaada miidiyaan egaa kaayyoon isaa kan dagatame yaadachiisu kan jiru jajjabeessu waan ta'eef kanumaaf kana kaasne egaa waan baay'ee kaasneeti jirra Fireekoo baay'ee galatoomii yeroo kennu kennitee waajjirri kee Adaamaadha achi kaatee nu kabajjee as istiidiyoo keenya Finfinnee jirutti argamtee haala kanaan yaadota nu qoodu keetiif guddaa si galateeffadha wanti hafee jettoo jiraate siin kenna sana dura garuu waa'ee social media kana wal qabatee akkuma ati jette fakkeenyaaf namni social media irratti akkaataatti of agarsiisuu fi jireenya isaa tootaalii garagara sunneen akka viidiyoowwan gaggabaabaa laallee akka of maal jedhu of jajjabeessinu akka jireenyi keenya garasitti deemuun karaa gabaabaati yaaduutu dhufeeti even miidiyaa kana irratti namoota yaadota gurguddaa qaban akka profeesaroota namoota akka keetii kana yaadota isaanii namoonni naggeeffatan viidiyoo daqiiqaa tokko scroll godhan infixan faa yeroo tokko callisaniituma dhaloonni kuni otoo xiqqoo of sirratti wantoota dhimmoota jajjaboo ta'an laalee gaariidha yaada jedhu kaasuun qaba. Jireenyi social media ammoo akkuma argite social mediaadha. Namoonni uffata tokkoon viidiyoo 3-4 hojjechuu danda'u. So uffanni sun kan nasaa miti. So location way bakka babbareedaa way hoteela way dhattee daqiiqaa tokkoof dhokachaa sodaachaa waraabda. Qarasaadhaaf waraabuudhaaf itti qophoofteeti kan deemtu. Malee jireenya keessaa reality miti. Reality manni ati galtu immoo mana caccabduu wayii ta'uu danda'a. So bakka hoteela wayii carraa wayiitti dhattee viidiyoo waraabamtee mul'iste sana jireenya kee fakkeessitee mul'isuuni dhaloonni sun akka dogongoru taasisaati jira. Dhaloonni kun akka dogongorreef immoo wantoota daqiiqaa tokko wantoota daqiiqaa lamaatiin overgeneralize godhee jireenya isaa kan ofii hacuucee kan ofii tuffatee sana appreciate gochaa jiraachuun sun otoo hafeetii namoota waan jireenya isaanii jijjiiru haasaa gaggaarii dhimmoota gaggaarii ajandaawwan gaggaarii barbaadee ilaalee asumaan isaan affeerra atis wanti jettoo jiraate kan manjaranis namoota na cinaa turan egaa yeroo hundumaa yeroo gammachuu koos yeroo gadda koos kan na cinaa turtan abbaa manaa koo ijoollee koo maatii koo hundumaa nan galateeffadha akkasumas toota OBN warra na guddistan ijoollummaarraa kaasee Jimma Gaambeellaa Gimbii Wallaggaa warra Gimbii
hundumtuu Finfinnees Adaamaa amammoo kan hin jiru Adaamaadha kanaaf hundi keessan firee ammaadhaaf gahee guddaa qabdu waan ta'eef guddaa naa galatoomaa isiniin jaalladha rabbi isiniin umrii dheeraa naaf haa kennu. Ameen. Masiko baay'een si jaalladha sitti nima miti yeroo cimtuu dhugaa rabbiin sin jedha baay'een si dinqisiifadha gaazexeessitoota hin jaalladhu warra moodela hojii kootiif naa ta'an keessaa tokkodhaati. Kanaaf astis na affeeruu keedhaaf baay'ee gammadeen dhufee gaafa dhawaamtu. Kanaaf naa jiraadhu. Ani mootu sodaadhaan si waame. Hundaafuu dhufu keetiif guddaa si galateeffannaa. Naa jiraadhu baay'een si kabajaa baay'een si jaalladha Masiko. Jabaadhu walmaan jabaannaa atis horii bulii deebanii umrii dheeraan si hawwa. Nuti egaa torbeetiin keessummeeta garaagaraa istiidiyootti affeerree waliin taasisnu kanarraa gaazexeessituu moodeelaa weellistuu dagadheessallee hunda ogummaa hedduu kan qabdu Fireewoot Taamiruu badhaasa wajjiniin turtii taasisnee torban immoo keessummaa biraatii walitti deebina hanga torbanitti torban milkii torban gaarii akkasiniitu gamanuma hawwina nagaa.